Wainante nama gaddisiistu wallahi billahi gaafi namoonni wallaalaan tokko nama gaafatuuf an deebi'ee xiqqoo tokko laachuuf dhufe baay'ee kennuuf hin barbaachisaa miti waan ta'eef jechuudha. Addisuu yoom gara islaamummaa immoo kaleessuma dhattee har'uma lallabuu jammartee maaltu sii galiinaan har'uma kaatee har'uma dhattee lallabdaa warreettanii yoom baratte warreettanii deebiin isinii deebisuudhaaf annafe. Tokkoffaanii andiini amantii kootii yookaan amantaa islaamummaa hammanaaf gale lallabu hammanaaf gale beeksisu hammanaaf gale dubbachuu wada wala aleelem gara duubaa jechuu hin danda'u kutadhee murteessin itti seene waan ta'eef. Lammaffaan immoo yoom baratte kan jettanii fi ishee kana gaaffii sirrii na gaafattani anutuu isin hirriba rafaa jirtanii waldaama keessa cheerchima keessa taa'in baradhe. Wallahi billahi tillahi dhugaa rabbii isa jiraataa jechuudha. Utoo dhuma isinii wajjii waaqessu guyyaa gaafa sagantaa koo cheerchima keessa oolee gaaf kaan immoo gadi taa'ee sheekotaaf ustaazota irraati gadi taa'ee waan an baradhe ni jira. Qaamaan wal arginne namoota barnoota irraa fudhadhe ni jira. Namni na qayyabachiise ni jira. Yeroo ani barataa ture sana irriba rafaa jirtu sinoo irriba iyyuu hin kaane amma iyyuu hin kaane ka'aa dammaqaa